mana madaamii ergaa isiniin qaba. Warri mukayyeefa qabsiifattanii qilleensa qorraa argattanii, warri barraadaa keessaa bishaan ho'aa fi qorraa argattanii dhugdanii, warri kilaasii qofaatti qabdanii raftanii bultanii ganama hojii keessanitti ka'uu dandeessan ergaan isinii qaba. Egaa kuni amma mucaan kuni shamarran Arabaa keessaa ishee tokko jedhamtee waamamti. Haa ta'uyyuu malee haalli jireenya ishee fi haalli isheen keessa jiraattu baay'ee kan nama gaddisiisu, baay'ee kan garaa nama nyaatudha jechuudha. Mucayyoo kana biraa miti shamarran hedduun haala istaayilii isaanii gara dhiirotaatti jijjiiranii haala kanaatiin bakka gaaddisni mukaa tokko hin jirre, bakka bishaan qorraa tokko hin jirre, bakka yoo iyyite namni siin birmanne, bakka bineensi si nyaachuu danda'u, bakka duriyyeen iddoo argitetti si hambisuu dandeessu kana keessa jiraatti jechuudha. Maaliif jennaan shamarran kaayyoo jechuun warra akkasiiti. Garuu haa ta'u malee baay'een keenya manuma jiraannu keessatti otoo waayifaa madaamii fayyadamnu, otoo qilleensa qorraa argannu, osoo misaaf qursii keenya raatii keenya yeroo beelonitti ho'isnee yookaan hojjenne nyaachuu dandeenyu baay'een keenya haala rakkisaa keessa jira jennee yaaddona boonya. Garuu haa ta'u malee unurraan gadi namni haala mijataa hin qabne baay'een akka jiran nan hubadhe. Mucayyoon kun dhugaa dubbachuu fi mee otoo siin ta'e maal jettu mucayyoo kanaaf namoonni baay'een ilaalcha gadheedha kan isaan laatan. Garuu ani akka kootitti baay'een ajaa'ibsiifadha. Maaliif jennaan yeroo darbe tokko jechuudha mucayyoo akkuma kanaa istaayilii ishee gara dhiiraatti jijjiirte quuftuu kan jedhamtu iyyitee isiistee haala jirtu keessaa baatee yeroo baay'ee sagalee ta'anii fi liivii kanarratti mucaa sana jechuudha baafatanii jiru. Karaa kana Oromoon galata qaba. Haa ta'uyyuu malee mucaan kunis siisteemuma quuftuu sanaati siisteemni ishee jechuudha. Garuu haa ta'u malee hojii ishee hojjetachaa jirti mucayyoon kun. Haalli isheen keessa jirtu baay'ee tokko na ajaa'iba anaan jechuudha. Maaliif na ajaa'iba beektu? Yeroon viidiyoo mucaa kanaa ilaalu ani otoo akka kootitti ta'e jechaadha. Ho'a kana keessa jechaadha. Haala kanaatiin daffaree hin jiraadhu. Dhugaan isinitti hima. Maaliif jennaan akkasitti aduu kana keessa deemuu miti manuma jirtanii keessatti amma otoo fooqitti ol baatanii mana keessa jechuudha. Ol bakkee jiramtire fooqii irra keessa baatanii otoo fakkeenyaaf sa'aatii tokko sa'aatii lama turuu hojiin tokko isinii laatame mee hagam dafqitanii duutu. Fuulli keessan kun hin bishaatu, qaamni keessan hundi bishaan hin ta'u. Ani baay'een ajaa'ibsiifadha dandeettii mucayyoo kanaa jechaadha. Isayyuu immoo uffata isheen uffattu uffata qorraati. Sa'aatii kana immoo akkuma beektanii yeroo ho'aa baay'ee kan bulluqudha jechuudha. Garuu haa ta'u malee amma shamarran kun uffata shamarranii uffattee otoo haala kanaatiin deemte haala istaayilii ishee kanallee jechuudha mul'isuu jalaa waan danda'uuf xinnoo uffatoota dhiiraa irraa babal'achuu danda'an akkasumallee qaama ishee oksuu fi danda'an uffachuun dirqama jechuudha. Haa ta'uyyuu malee akka biyya Arabaa isa akka dhadhaa nama baasku kanatti yuunifoormii mana keessas haphiisan uffannee deemnuyyuu ofirraa baasnee gatuu yerootti geenyutu jira jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Amma namoonni baay'een gaafa haala kanaatiin isheen istaayilii ishee jijjiirtee kokkolfitee taphattee yaada ishee kennattu yookaan beekama kan jedhan jiru. Garuu miti obboleetti keenya quuftuu yeroo darbee ani haadhallee hin qabu jettee turte nama biraan na guddisa jette mana barumsaallee maatii biraan na galche jette damooza jalqabaallee hanga ji'a 4 hanga ji'a 5 isaaniifan ergee birrii keenya nuuf deebisinaan jedhanii jechaa turte. Ji'oota hafan kan hundaa immoo damooza kuyyuu fudhannee jette argitanii. Kan du'an irratti kan dhagaa baatanii jedha Oromoon. Jireenya akkas rakkisaa fi dararsaa kana keessa jiraatanii yeroo damooza isaaniillee hin argannetu jira jechuudha. Isin galee mitiire baay'ee garaa nama nyaatu. Garuu mucayyoon kun amma fakkeenyaaf dubbannaa ishee kokkolfa ishee yaada ishee gaafa fuula ishee ilaaltanii nama beekaa akkasuuf godhu fakkaatti. Garuu miti.
keessi ishee baay'ee gubataadha yoon. Kaameraa duuba haalli ilaalcha isheen qabdu, yaada isheen qabdu waa biraadha. Kanaaf walumaa galatti miidiyaa kanarratti namummaa ofii mul'isuu hin danda'amu jechuudha. Namummaa ofii isa sirrii sinii galee mitiire namummaa ofii isa sirrii abbaa masaatu beekata jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee immoo haala kanaan istaayilii taatee biyya Arabaa barahaa kana keessa haala kanaan jiraachuun ishee filannoo guddaa godhachuun barbaachisa. Maaliif jedha? Amma kana namni ilaalattotu argee shamarran je'ee bira hin darbu dhiiradha itti fakkaatu waan ta'eef dhiiradha bira darba. Garuu shamarran ta'uu argee baalageen tokko itti maqxee waan barbaadde gochuu dandeessi. Sinii galee mitiire garuu filannoon isaanii haala kanaatiin filatanii uffatanii meedaa kana keessa deddeemuun isaaniiyyuu dahoo isaaniif ta'a. Haala kanatti istaayilii fayyadamuun jechaadha. Sinii galee maaliif jennaani dubartiin firan qabdu jedhu. Dubartii fireen yoo itti barfate akkasuma yoo itti galgalaa'e firan qabdu jedhama. Kanaaf waaqa gaditti abbaatu of qusata, waaqa gaditti abbaatu of eega waan ta'eef jechaadha. Haa ta'u iyyuu malee immoo gaafa gara jireenya isaaniitti deebinee ilaallu fakkeenyaaf jechaadha. Jireenya isaan amma jiraatan kana mee otoo jiraanna jennee ji'oota muraasa otoo argine meeqan keenyatu daffaree jiraachuu danda'a? Yoo eebotanii bishaan qorraa argachuun rakkisaadha. Yoo itti o'ee qilleensa qorraa argachuun barbaachisaadha. Baay'ee akka isaan yaaddessu nan beeka. Shamarran taatee istaayilii ishee qayyarachuu dandeessi. Garuu haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo unu shamarranitti uuma adda go'ee kan uume laate tokko jira. Sinii dhufe mitiire amma fakkeenyaaf shamarran kun haala kanaatiin bakka suuqirraa fagaattee bakka waa bitatu tokko irraa fagaattee haala kanaatiin jiraachuun baay'ee shamarran itti ulfaata. Dhugaa dubbachuuf keessattuu ji'aan jechuudha. Isinii galadee yaada warra shamarranii yeroo waan tokko si barbaachisutti hin argattu taanaan shamarraniif baay'ee miidhama guddaadha. Har'a isa kaanuu kaani mana jiraannu keessatti hojii nutti baay'atee baay'ee aaruu dandeenya. Garuu haa ta'u malee waayifaa kan qaban baay'ee isaanii jiru. Waayifaa kanaan immoo jechuudha gadi ba'anii waan hin taane wanta safuu cabsu miidiyaa kanarra baqqaa akkan taane kan taane hedduun kan maqaa nu oolchisan hedduun isaanii jiru jechuudha. Warri kun immoo tokkoffaa waayifaa illee qaban. Sinii galee daataa mataa isaanii bilbila isaanii keessatti hidhataniiti kan isaan itti leevii galanii kan isaan itti miidiyaa kanatti baanillee afuura baafatanii jechaadha. Sinii galee mitiire karaa meeqa miidhamoodha ijoolleen akka intala kanaatitti hojjetanii tiktookii kanarra ijoollee hedduun arga. Dhugaa dubbachuuf ba'anii jechaadha akka quraalii irratti illee qodaa caccabaa kan walitti guuranii kuntaalaa walitti qabanii baay'ee isaanii bakka firaafiree facaasan akka gordii yookaan jallisii wayiitti jechuudha. Kan mi'aan isa biqilaa kunuunsan hedduu isaanii nan arga jechuudha. Yeroo kana dadhabbiin isaan qabanii karaa dadhabina foonii hojii qofaa miti. Haala nageenya isaanii irratti, haala qulqullina qaama isaanii irratti, haala dadhabina isaanii irratti, haala fayyadamuu waayifaa isaanii irratti dhugaa baay'ee miidhamoodha jechuudha ijoolleen akka kana jechaadha. Garuu kaayyoo waa baay'ee nama guuti. Obboleetti keenya quuftuun yeroo darbe haga amma nama damooza ishee guyyaa tokko buukii korra hin kaawwanne dhatte. Sinii galee argitanii garuu ijoolleen akka kana yeroo baay'ee hin sirbuu, hin dannasuu, hin faarfatuu, viidiyoon isaa waraabanii bakka nama mudaa hin qabne wayii fakkaatu. Garuu soba dudduuba isaanii mudaa guddaa jira. Mudaa guddaa kan namni hin beekneefi sinii galee isaan itti iyyisiifachuuf itti bariifachuuf sa'aatiin akkatti deemuuf xinnoo jechaadha. Yeroo isaanii miidiyaa kanarratti dabarsu malee dudduuba isaanii rakkoo guddaa jira jechaadha. Sinii galee carraan dhala namaa dhugaa walqixa namaaf hin taatu. Jireenyi biyya lafaa isa tokkoof ol isa tokkoof gadi jechuudha.
Inni tokko tokkommoo otoo waayifaa qabu, otoo bishaan gaarii dhuguu, otoo qilleensa qorraa qabu haalli inni sooshaal miidiyaatti ba'ee hojjetu namoonni tokko tokko kan safuu cabsu, kan maatii isaa gaddisiisu, kan quufee qullaa baasee dhiiratti wal ergu hedduu jira jechaadha. Kanaaf yeroo tokko tokko gaafa jireenya nama tokko tokko ilaaltanii haala keessa jirtanii si haa galatu yaa uumaa koo siin jechisiisa. Gaafa jireenya nama tokko tokko ilaaltan immoo shamarranuma ta'uuniyyuu sin aarsaa jechaadha. Kanaaf addunyaan kuni wal namaaf hin qixxaattu. Garuu ijoollee akkasii hin tuqina dhugaa. Haala rifeensa isaanii, haala uffannaa isaanii ilaaltanii ittiin faradiina sinii galee miti. Giddiitu kana boosisa. Giddeedha jechuudha sinii galee. Rifeensa isaanii yerootti filachuuf, yerootti dibachuuf illee dhabuu dhiisuu danda'u. Kanaaf icciitii nama sana isuma sanatu beeka. Isheen iyyuu namni tokko tokko aman fakkeenyaaf wanta na baasu tokko, wanta yeroo kana keessa na dabarsu tokko itti fayyadamee darbuun anatu beeka wanta ta'eef isan filadha. Sinii galee malee wanta har'a bakka jireenya kosa booruu na absiisu sodaaf jedhee isa booruun dhabu. Kanaaf isaan amma haala kanaatiin of jijjiiranii barhaa kana keessa, aduu kana keessa, dukkana kana keessa taa'anii haala kanaatiin deemuun isaanii kaayyoo isa booruuf waan itti manaa ba'a waan beekaniif. Tokkoffaa immoo carraa isaanii otoo carraan isaanii akkuma keenya kana mana madaamii qaayiltoo gaarii isaan gahee waayifaa gaarii fayyadamanii yeroo isaanii rafanii ka'anii bishaan ho'aa bishaan qorraa dhuganii ka'anii hin gammadu. Isaaniyyuu jechaadha. Garuu immoo maal godhu carraan dhala namaa wal qixa miti jechaadha. Kanaaf namoonni komentii barreessitan yeroo tokko tokko bakka waan safuun taane akka namni maraatee fayyaa hin qabnetti warra kana ilaalanii shamarran arabaa hundumaa akka nama kaayyoo hin qabnetti kan arrabsitan hedduu jiru jechuudha. Kana mannaa wanta arrabaan dubbannu boru fuula waaqayyootti nu gaafachiisa waan ta'eef miidiyaa kamiyyuu haa ta'u viidiyoo nama kamiyyuu haa ta'u bakka jechan daani namarra kaa'uun isinumatti farachiisa jechaadha. Maaliif jennaan wanta arrabaan nuti dubbannu boru darbee ala keenyaaf illee ta'a waan ta'eef miidiyaan kun hin darba. Kanaaf ilaalladhaa. Maalummaa namaa otoo beekiin fayyuma istaayilii nama sanaa ilaaltanii ittiin faradiina jechuun barbaada. Turtiin waliin gootaniif galatooma. Warra akkasii kan ammoo jajjabeessa malee haamilee hin cabsiina. Maaliif jennaan keessi isaanii aariin kan guutame miidiyaa kana irratti dhufanii xinnoo yaada keessan gaafa argatanii gammaduus danda'u, abdiis godhachuu danda'u. Innis jabaatu waan ta'eef ittuu haamileen buusinaa jechuun barbaada. Galatooma.